qaba. Kukkuyyaa abbaa koofaa. Yeroo itti dhalatte yaadatta kukkuy? Dhalachuu boqqoyyoo kaleessatti bane. Attam? Anoo beekitu bane deemaa jiru mandara keessaan odeessuun dhaga'e. Maal jedhan? Umuriin koo baay'ee natti fakkaata garuu. Harmeen kee waan sitti himan hin qabanii? Dhaqi waan tokko iyyuu natti namni daana waa'ee umurii koo gadi fageenyaan hin haara'une. Harmeen kee naasiin garaatti baatan baay'ee rakkiftaa jedhu maaliif? Ani hin rakkisu garuu yeroo sheedii barbarree nyaattutu na guba kanaaf garaa keessaa gaggale. Gaggale naan jedhan. Ati amma gara fuulduraatti jireenya keetiif maal ta'uu barbaadda? Gaafan guddadhe moo? Leestiroo. Leestiroo ta'a. Maal sii godha? Saantiima argadda miti. Saantimni maal sii godha? Karameellaa faa baradoo faan bitadha kaa. Baradoon maayin? Isa ijoolleen tuuttu. Isa waan akka cabbii sana jechuun. Manatti fakkaata. Jalaatii jedhu xuuxxee beektaa ree arraabdee beektaa? Nama xaama baay'ee nama xaama. Nyaata keessaa maal jaallatta ati akkuma daa'ima taate kana? Dinnicha faa, boqqolloo faa, isaan kana hin gashu. Ilkaan kee immoo asii alanfataa? Garuu ilkaan koo inni gara dhumaa koo hin jiru. Maaliif? Gaafa cidhatte hin jiru naan jedhe hakiimiin. Attamitti nyaatta ree? Gangashee. Amma garuu biyya alaa deemsas naan jedhaniiru. Ilkaan adda biraanaa kennuuf ka. Xiyyaaraan balallee iddoo isin jirtan nu fakaa. Xayyaarri kun waan attamii ta'a jettee yaadda sammuu keetti? Waan saawwame? Waanuma akka allaattii wayiitii isi manatti fakkaata. Argitee beektaa? Argee beeka garuu fagoottidha malee. Qilleensarra deema waan saa'u. Mana barumsaa dhattee taa'eet? Nageenyee. Maayin? Ani koo baay'een baradha. Baay'een baradha. Kutaa meeqaffaa barta? Zeeroodha ta'a. Fixuu jala keessettaa hundumaayyuu barteetta naan jedhan. Oduu gaafa dhageenyu ati nama wareegaan dhalatteedha jedhu waa'ee kanaa quba qabdaa? Dhageessaniittu sasitin. Gaafa dhaladhe akkoo. Gashaniin waldaatti maatiin. Gaaffiif deebii keenya xumuruu dura warra si dhaggeeffataa jiran raadiyoo sagalee Ameerikaatii fi maal jetta? Reediyoo irra jiraayen. Maarree? Akkanaa jettuuni. Akkuma kukkuyyee ta'aa isiniif jabaadha. Naa jedhin maadha. Dhaggeeffatoota keenya tarii mucaa umriin xiqqoo giddu galeessa kaan keessan immoo daa'ima lafumaa ol ka'ee jettanii yaaddu ta'a. Kukkuyyeenis maqaasaa miti. Qoosaa kanaaf jedhee kan inni baafate malee maqaansaa dhugaa eenyu? Maqaan koo inni dhugaa Alamaayyoo Amsaaluudha. Umuriin koo 29. Sagalee gara biraanaa takkeessuu dandeessu immoo kan maaliiti? Sagalee nama guddaa akka abbaa fa'aa gochuu ni danda'a. Nagaa ooltee mucaa ko naguma qeedhaa sa'a kana gashitanii tuulaa. Kan dubartii yaaltaa? Haadha sukkaare! Yaada sukkaare! Majalaalee jaaru haadha sukkaare jedham. Guddaa galatoomi Alamaayyoo. Kennaan kan biraan ati qabdu maayin? Walaloo fa'aa nan barreessaa. Waan akka oduu fa'aa ho'isin nan barreessa. Oduu dubbisuullee gaa hojiin harkaa fuudhuuf jette isaaf carraasiin kennu walaloo qabda yoo ta'e garuu tokko naa dubbise. Ayyaana waggaa irratti maatii tokko keessa gammachuutu jira. Maatiin tokko garuu yeroo isaan itti waliin galle jira. Kanaan fakkeessee walaloo kana qopheessu tokkodha. Abbaa, haadha, mucaa fi akkasumas immoo nama isaan gorsu fakkeessee kan qopheessu tokkodha. Tole. Abbaarraatiin jalqaba. Dadhabbiidha fakkaata na hawwachiisa. Kun maal laata maaliif allisa? Yaada galataa buna nu danfisi.
Eeggattaay maayinni waan akkasii maaluun dubbachiisin ayyaana waggaati. Maal ijoo kana maal narra kaa'ee har'ammoo kanaan si baree qaraanattiin waan ani balleesse lafumaa ka'ee an yooman bulluse nan dhuge malee ani machoofne ganaan dabaladha waaqatoo naa kenne. Kunoo na obaase nama keessa goree kan saawwatiin qiidha ereereereereereereeree keessan ilaalin kee jagoo dura kasaraan koosu meerreessa jira. Amman si agarsiisa ni qaxaleen kee na tuffatte moo heekkeekkeekkee. Anoo bareera silaasoo dubbicha natti dhiiftaare Mikaayilii waacha. Amma immoo haati akkana jetti. Ani waan ammallees maal godhinaan jette seenaan jiraaf abbaa kanatti hirummaa kanatti agarsiifta kana maallatti fuudhe daraa goofta saatii barbaadeetti ofii deemee galee nuun immoo nu deeqa wayinee iddilee eessatti baqatu maaltiyyuu jiraati qabee gassinni silayyaan abbaa kooti. Amma sitti jira dhageessaa namitti silaasiif hin galu iyyilee ijoollee koo keessaa homtuu sitti hin baane. Amma immoo mucaa. Maal taate atiyye ati namaannaatu waan kun tuluu miti waaqayyo hin jaallatu ofii deddeebita waa uffurachaa takka isoona sanas fakkaachaa kana sii badiisu Egzaabeer bichaa yaada lamaan deemtu tokkotti fayyitu maalumaaf dadhabee kana sirraa kutuu hin dadhabne. Hin danda'amnoollee kan dubbatu sii gala galfi naadallee maaltumoo sii gala sittoo hin dhufa si gorsee dadhabe abbaan gammachuufa dhagee sittin hima dubbii isa gaarii inni hin jaallatu sobduu faci barbaarii kana maal nurra kaa'e hiriiririiririiri. Amma immoo nama isaan gorsu tokkodha. Maal taatan jiran maalumaaf iyyitu qeen nagaadhaa maatiin sun hundumtuu. Baga ayyaana waggaa geessan jechuu dhiisee gaaffiinan jalqabe baay'ee na naasisee ifa manaa godha anaan beettu duruu karaa gamaa sana yeroon qaxxaamuruu ariifadhee deemee utuman jarjaruu kana keessan bu'e urururururoo eeggan dhufee immoo tokko laman jedha nadaraa keessan gaashaan naggeeffadha hunduu as baa gara gordoobaatti uroon dhibi malee maal taate sooritti. Egaa walii isaa wanta isa darbee ka'eeti dubbisi maaliif teessaa abbee wal nyaachuuf wal jeequu addaan ba'uu dhiisnee ba'uuf galuutti si yaadaan tokko taane amalan taanes ofirraa argufne bara haaraattis waliin dabarroo daabbicha nuuf fidi farsoon silaan jiru yaada galataa giddiin qabaatin amuun kofaltaa'e galanni isaan badin wanti na dhibe hundumaa keessa ammoo. Yoomittuu jalqabdan wal kofalchiisu immoo akkasi malee eelaa yaa ijoollee garaa diinaa gubaa tokko ta'a malee. Egaa onan galaa manaa sofneerra ollaati namnis na waamiira nagaan olaagaa booda soonan dhufaa balbalaaf hin jaadin anumtuu nan cufa na wajjin hin jira gooftaa waaqaaf lafaa maqaan isaa ulfaatameen